Haala kamiin YouTube chaanalii banachuu dandeenya? YouTube akkaawuntii mataa keenya karaa salphaa ta'een banachuu dandeenya. Subscribe, like, share gochuun hagalmaatti na waliin tura. Ashama harka fuuni hordoftoota chaanalii Abdul Ab. Karaa salphaa ta'een moobaayilii keenyarraa akkamitti akka YouTube banannu karaa salphaadhaan isin agarsiisa. YouTube aappii moobaayila keessan gubbaa jirurraa YouTube irra seentu. YouTube irra hogguu seentan hundi keessanuu emailiin keessan as ni jira. Sanarraa YouTube fayyadamuu hin dandeessanu. YouTube aappii YouTube kana irra bakki milikinni profaayilii keessanii kun as ni jirti. Achirra tuqxu. Achirra yeroo tuqxan your channel jedhee hundi keessanuu bilbila hunda keessanii irra ni jira. Your channel isii jettu kana tuqna. Your channel kana gizee tuqne create channel jedha. Hin qabnu kanaan dura. Kanaafuu create channel YouTube channel nun jedha. Asitti maqaa nuuf kenna inni maqaa emailiin keenya ittiin jalqabu kiyyaaf from Oromiyaa jedha emailiin kiyya. Kanaaf yeroon emailii kiyya banadhu akkanatti waan hin baneefi from jedha jamaka bakka jalqabaa irratti asitti Oromiyaa jedha. Feetanu jijjiiruu dandeessu maqaa kana. Maqaa kana waa feetan gochuu dandeessu first name fi last name dha. Waan feetan gochuu dandeessu. From Oromiyaa dhumaan itti fufu from Oromiyaa kana erga kanatti guuttanii booda maqaa feetan maqaa YouTube keessaniiti. Kanaafuu create channel jettuun jechuudha. Create channel. Akkasitti channeliin keenya nu banamee jira. This channel doesn't have any content. Waa takka hin qabu irra hin jiru jechuudha. Ammallee waa takka post ittiin godhamne jechuudha. Akkasitti erga chaanalii keenya banannee booda seetingii isaa qajeelfachuudhaaf karaa salphaa taheen hoomiitti dudduubatti deebina. Hoomiitti deebitanii hoomiirraa your chaanalii keessa hogguu seentan edit channel manage video gochuudha. Video ammallee hin gadhiifne. Kanaafuu edit channelii irra seentu. Maqaa already itti barreeffanneerra from Oromiyaadha. Amma kan lamataa description kan jedhu irra tuqna. Descriptionii kanarra seentanii daawwattoota YouTube keessaniif ergaa dhaamtan waan feetan itti barreessuu dandeessu. Baga nagaan dhuftan gara chaanalii kiyyaa subscribe gochuun waan feetan jettanii barreessitanii asirratti barreeffattu. Sanaan booda asuma edit chaanalii kana keessatti immoo keep all my subscription private, keep all my saved playlist private. Keep all my subscription privatein kuni namoota an chaanalii an subscribe godhe private na godhe akka namni biraa hin argine jechuudha kun. Yoo ofii gootan garuu namni biraa waan isin subscribe gootan ni arga. Yoo oonii ta'e garuu hin argu namni. Keep all my saved playlist. Wanni isin save godhatan playlistii keessa galfattan ni jira. Viidiyoo isin booda ilaaluudhaaf save gootan waan adda addaa playlistii isin create gootan saved playlistii kana private na godhiidha. Namatti mul'isinidha. Kun immoo mul'isiidha. Kanaafuu profaayilii keessan asirra tuqxanii suuraadhuma kanarraa asirra tuqxanii suuraa ifii kanarra milikinni kaameeraa kun ni jira asirra achirra tuqxanii suuraa barbaadan itti galfattu. Sanaan booda dudduubatti deebitanii create viidiyoo jalqabaa gootu jechuudha. Create kanarra yeroo tuqxan uploadiif live isinii fida upload viidiyoo gootanii viidiyoo haaraa haala salphaadhaan itti galfattu jechuudha. Haala kanaan YouTube mataa keessanii create godhattanii yeroo barbaadanitti edit irra saatii feetan seentanii waan barbaadan edit godhachuu dandeessu. Seetingiin nuti guuttachuu qabnu kana qofaa miti. Viidiyoo itti aanu irratti bal'inaan akkamitti akka seetingii YouTube keenya qajeelfannu viidiyoo haaraadhaan isinitti deebi'a. Kanarraa kana fakkaata ture. Waan haga dhumaatti na waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa nagaan tura.